هنا أنا أتجمع سنين دي بسيخر من أجياتي الراخة فلي وإنتو هنا هو أي نينتو كي أرسلت خانتو هنا ما جت وأنا قافين أدام سبب يزيدين دامين sababni dhaamteenis sababni qabeenya kee dhabdees ni beeyna tan rakkoo jirtu ni beeyna yoona maallaqa kiyyan fudhanne seeraan fudhadhuun jedhan yoona heeraan dadhabee seeraan isa maallaqa kiyyarra isarraan fudhanne anin dhalannaa ije خلاص fudhadhu ani maal godhaa warra isin jirtu lafa gale keessaa bayeeti nin baqa eegatti bikkaan anti siyaametti dhaqee na wajjin hin dhayin wallahi barakaatu jirtu isiniin jechaa hordoftoota keenyaa bikka jirtan hundatti salaamtaan teenyatan onni irraa haatee isinaa geessu jecha arras gafunu dero biratti argamaa darbe salaamtaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtu abdata jirtu isiniin jecha arraan tana kuno naaf sarraatu wal bira jira yaada gaawaan qabatee waan dhufeengaa dhugaa akkuma isin jettee doon tana gaa viidiyoo tana dura isinii marree tana irratti agartan jee yaada asii yaamtee fannis fakkeenya rakkoo isaan jidduu jirtu waan irraa qabdu kana kana ittee natti himattee waan san akkanaa gaafattu yoo dandeessanii fixxaarraa naa fuuta maal jettee hayyeegaa dura waan kana dhaqee isumarraa waan inni ijoo baraan jeeni dhugaa akkuma isin naan jette waan san lafan keenya dhaqee manasaa gaafadhee waan sanii maallaqa irraa qaba kana naan jette innillee dhugaadha yaada akkanaan yaadee dhaqesan naan taane maal jee inni maallaqa isii kana fakkeenyaaf isii duubaa fakkeenyaaf yookiin hin fuune yookiin irraa fuudhe jechuurra yoo isiidhaan warra nu fiddanii isiidhaa warra nu fiddee akka manguddoo tokko seentee isin sitti himatte isiin himattuu taatee himatamaa eegante iyyaayya walitti haasawinaa warra nu fiddee yoo hayyuu naa deebise jechuudha inni. akkam jechuudha duuba kanne dhugaa amma fakkeenyaaf kan ittiin kennatti kennine na kaaduu barbaade moo maal akkam jechuu sana ni isin kaan nama dhugaa namni tokko hirree biyya wallaahi maallaqa sii natti hin kennine jee dhugaa waan dubbatanii jee hin dubbanne amma sanii sanni ammaanis jee yoon isii duuba maallaqa kanatti hin kennine jee asii waan hin taane jee isiis gaafacheessat naguma fakkeenyaaf asirraa wal arrabsu yookiin wal komatu taate waan ta'eef yoo bikka takka waliin nu fiddee isii tanaan yaada jiru ijaayyatti qabatamaan yoo waan jiruu fi tan jirre ijaayya wal dura nu fiddee waan tana na gaafatti irra wayyuu naan jee abootu baree fakkeenyaaf waan kana fuute maalumaatu walirra fiduu maaltu fidee fuute moo hin fuune dhagaa isiidha warra nu fidduu malee dhaa jeegaa fuudhes naan hin jenne maaliif walirra maaltu fiduu gee maallaqa sana itti kennite moo ittiin kennin yookaan na kennite yookaan na ittiin kennin saa akkaan itti kennan marragaanii irra mallatteessa. Nama wajjin itti kenne. Anamma gaafa keenya bikka namaa tanan gaafanne Israa'elee nageenyame abuu dura kan itti simatti maallaqa isii irraa ni fuute nuti dhugaadha duraan akka nuti quba qabnutti maallaqa isiin sirraa ati isii irraa ni qabdatti ni beeyna amma isiin nu doolaara 700 na ergi jeenuu hiyyatti kanneette warra keenyas gaafannaan nu biran geenye jaanii ati immoo dhugaadha maallaqa sanirraa fuute moo fuune na isii duuba waan takka hin jiru warra nu fidiisidha. Akkasuma hin jeegaa na dhage yaa buleessa kiyya amma maallaqa kiyya akkaan itti dalageen beekala mana arabaa akkanatti dalageetiin fiti yoon isa kaniin isatti hin kenninne ittiin kenne jee san Allahu alam ka beeku rabbi garuu akkanaan natti kennitees hin jiru natti hin kenninees hin jiru jechuun kun maal jechuudha mee? An beeku jedhama kun dirqamaa fakkeenyaa waan kana. Fuute mon fuune jee gaafadhe gaa dirqamaan boota akka waan takkanatti mi weedaa dire isii warra nu fidii dirqama isiidha. Walirra nu fidii dhaabbadhu ani manguddummaa fi itti si ergi. Yoo nammaan tana miila kiyyaan itti dhaqe hinaaffaa naan jaan. Hinaaftee hinaaffaaf akkana godhattii naan jaan. Yookaan kijibaa naan jaan. Akkas naan jechuurra jeetiin manguddummaadhaan naaf inni olibbuurra jee itti si ergi. Dhuftee gaafattu hinaan jenne nu wayisa qotee. Isiin dhuftee maal amma isiin dhuftee maal qabdi aboo gaafaa bilaadhaa sana akkana ol gootan yaan dhugaadha achirrallee hin argamne akka jettetti achirra nageesse siifi naan jee achirra namarra naqaanyiisee amma immoo dhaqee waan kiyya kana gaafatuudhaaf guyyaa isa walitti aarre akkamittiin gaafadhattee akka manguddoo tokkotti natti himattee dhagaa nama akkana hin jeenitti. Sanumallee taatu erga isin sitti himattee manguddoo taate warra nu fiddu malee naan jee. Maalumaan isa biraa godha waan takka waan isa biraa godhuun qaba an garuu haqa kiyya yoon ani hin baafanne wallaahi laziman hin dhalanne akkamayyee
haqa kiyya akkanattiin fidee obboleessa mana araba yoo ni nyaadha jee ni nyaachuuf hin deema jee yoo nyaate nyaate aanaan jiru yookaan taano akkanaatti irraa fudhadha laalan dirqama gaaletti barni fudhatta fakkeenyaaf hin fudhattu hin jenne waan kee dhuguma saniin qabatamaan ragaa wajjin hin takanneef amma dubbiin fixee bara ragaa wajjin akkasitti ragaatti geesseetiin akkasitti ragaadhaan itti galcheessa. Atti galchita haa ragaa akkasii qabaannaan rakkoon qabdu amma immoo garuu hellooliin amma yaadni inni jee qoyyoo maaliif hin lolle mee abboleessa kiyya mana inni jee alaaka yaadni inni jee kana mana tokkotti isin walitti fidee yoo fakkeenyaa namas dabaladhee isin jidduudha ijatti inni as taa'ee atis as ta'ee yoo ijatti guyyaa akkanaa kan jennee rakkoo jirtu sun hundaa furree yoo fakkeenyaaf. Maalleen dhalaa haadhamu jechuudha. Maalleen dhalaa haadhamu jechuudha. Meeshaatti kana yaadu Hinkaanne bar warra nu fidii jee malee. Kaadeera maaliif walirra nu fide? Maallaqa san nyaatta moo nyaanne jettee gaafatteemi? Hin nyaaddan jenne hin nyaanne hin jenne. Irraa fuudhan jenne irraa fuudhan hin jenne. Leeshitti akkas jechuu qabaa. Duba dirqaman ta'u gaa dhaqee amma guddoon gaa ergaan sodaannee jambeeta ergaan mootiin sodaanne akkuma jedhan san dhaqeesi gaafadhe. Aboo waan kana fuute moo hin fuune? Aboo hin fuune sinjoo fakkeenyaa waan kana walumaa galattu ani sii duuba waan takka hin jiru. Walirra nu fidii. Isii duuba obboleessa kiyya maal walitti qabna nama hooma qaboddaan fudhachuudha malee maallaqa kiyya nyaanni jeetti kan inni siifiin ergaa leesumattuu nama biraatti kan ni ta'a. Naan jeetiin siifiin erga jeen irraa fuudhe maallaqa kiyya laa maallaqa kiyya bichaan isarraa barbaada. Sun sanuma qabdi maaliin jenne miiroo hin jenneen hin jirtu na bira khalaas. Amma gaafa yoo nama meela geeffadhu yoo nama fakkeenyaaf mana tokko godhee borutos iftaan ta'us. Inni warra nuti guyyaa barbaadde atiis akkuma inni jeesane tayyee ija walitti taasoo hin eeganne kana jettee. Nahaadu barbaade maal jechuudha? Hin beekne gaa dura warra dhufna gaa yoo si haates yoo si amanee siifin kan na jees guyyaa sana kaa amma dura fakkeenyaaf isa duuba akkanatti waan takka murteessu kaa nama fakkeenyaaf. Araan tana nama makamee dhiiraa ta'e dhalattuu makamee dhalaa fuudhe tuu nafne sanuu waan kiyyanarraa fuudhee maallaqa kiyya. Awwaalin isaanii naafuuf illee hin qabu tamaa. Hinaafaan isatti hinaafullee takka hin qabu. Angaruu jaalaltii oomitti na fiddeessa. Fayyadama isaa gaaratti akka maraataatti suuqamee hurruma keessa taa'utu itti na fide malee jaalaltii san nan fide. Sanuma ta'e immoo arrallee borullee humnatee yoo hurkaati niin fudda dhibbaa dhibbatti. Baay'een fudhattu hin jenne yookiin immoo wanta namjaan kun akkana jaadhiis hin jenne. Nakaadeera inni. Walumaa galattu wanta naqaamaa wal bira yoo dhayine gaarii moo gaarii miti fakkeenya. Atis dhayitee. Obboleessa kiyya siin itti erge akka manguddummaatti tuffii osoo hin ta'in kabajaanii sii kanatti ergadde carraa keenyaatilleen hiriyaasaati. Kabajaaniin itti si ergeeti maali haasonni inni kana sitti deebiseef kun maal jechuudha? Nakaadu isaatiimi. Ilaan kaanne gamba keenyaaf sakaadillee hin jennu maduuba. Nam tokko erga dubbiin shari'aan zaahiri akkuma jeen ija walitti taasooyina naafi daroo. Waan irraa qabdus tanii irraa qabus ija walitti taasooyina. Warra nu fidi jee tamaam jechuu qabda. Loluun qabdu waan san ta'eef atis hin lolin. Tamaam jii malee. Awwaanis hin jenni beekta. Maallaqa atis waa iyyuu dogoggora qabda. Maaliif jennaan maallaqa kana irraa fuute moo irraan fuune jettee gaafachuudhaaf dogoggora qabdatis. Irraa fuudhee naan hin jenne naaf isi walirra fide jechuun isaa nakaaduu isaati gaa. Kanaas nakaaduu isaati dirqama. Dirqama taatu moo keenya nam tokko warra nu fidi aboo namaa siimata akkana. Yoo jeen aboo nama sanii nama tu sanii warra nu fidi gaa. Aboo namni tokko kana godhe si godhe ijaa na godhe jee siimata waan san amma kami goote moo goone aboo warra nu fidi. Yoo jee namni kun si cufee gaa norka dubbii tana cufee mire warra si fuudhee mana isaa ta'uu bakka biraatti walirra isin geessuudha qaba. Walirra nu geessitanu. Ija walitti taasoo takka guyyaa. Ija maalitti taasoo inni osoo beekan inni halka aduu guyyaatiin itti kanneen halkan dukkanaatti kanneen obboleessa kiyya wayi. Ragaa wajjin itti kanneen kophaatti jettiin kanneen nama wajjin itti kanneen. Ani hin beeku. Leessumattuu itti nageessaa maallaqa kiyya kuch godheetu markarris kaayee sitti naa erguudha. Waan irraa qabu chiin booda na gaafachuudha. Ani beekne gaa diddee gaafa keenyaa amma warra nufi diggee warra isin geessa gaa. Walirraa isin geessa maaliin godhaa isa biraa waan takka waan hin godhuun qabu na dhageessa amma maallaqa kiyyaan isarraa barbaade yoo garuu fayyaa irraa gabaabdu sitti mala akka manguddoon ergiteemi dhaqee
warri nu fidi jee namni kun karaa gabaabaa natti hin dheeresine dubbii aboo erga siin neematti warri nu fidi ijaayye walitti taasoo nama isiinis achi anis asii gaafa waan hin taane haasa'e nan booda deemtee dubbiin tun nagaa waliin nu buufti wal arrabsu taatee jee waan sattee warri nu fidi jee atis ammoo asii loluu miti dirqama deeyite bikkaanan siyaame deeyita. Wal arrabsuu miti dhugaadha. Wal arrabsuudhaa miti. Anin tun intala dhalaati inni kun ilma dhiiraati. Fannis maallaqa narraa fuudha jee kijibaan isarra yoon kaaya. Na harka rabbiin anillee. Tamaam. Sanuma ta'e ammoo fannisii tokko na godhe jechuunis fannisii waan akkanaa narra iyyaate waan akkanaa maallaqa kiyyanarraa akkas godhe yoon akka kijibaan ji'as sananaa itti gaafatamu. Hayyansii itti gaafatama beeke amma fakkeenyaaf isa bira bikkaa hin guyyaa itti qabeenaa sitti maamman hojii dheeytamoon dheeytu. Akkam jechuun dhaqa. Mee akkam jechuun dhaqa ittiin si ergu jira bara. Maallaqa kiyyaa barbaadaa. Warra nu fidi jee mire. Walirra nu fidi? Akkam jechuun walirra nu fidi? Walii keenya waan isin jiru manguddoon isin jidduu jirraami namni dabaladha. Walirratti waan isin rakkoo isin jidduu jiru niira san garraa qabdu. Ijaa ijattaa na bira jettu jeemi ni jettareetis. Kijiba. Kijiba jechuudha haa ta'u. Kijiba jechuufin itti dhaqamoo? Si yaabbilee isa kiyya wayiin nyaaddu ji'a kanneefi booyaa fi siifin erga jeen narraa fuudhe. Maal akka? Siifin erga osoo nan jiru maaliif nama biraa barbaadde jeeti narraa fuudhe. Yoo fedhe kun obboleessa kiyyaan numan jiru. Obboleessa kiyyattis kan jechuun wallaalleen gowwummaatii yommuu qaffalummaati yaatu isan na kannisiise. Tamaam. Ta'emmoo amma keessatti yoo maallaqa kiyyenni naa kan dhubaatee hin dhaqu yoo nan isarraan fudhanne yoo inni wallahi akka shunkurtaatti hin ciramne annamaa miti kam. Ati amma fakkeenya bikkaan an dhaagi isin jiisan fakkeenya manatti si yaametti hojii inni dheeyxee ijaayyatti isin jidduu taasifne ni finna moo hin finne. Amma karaa gabaabaa ni dheeytamoon dheeyte. Akkam jechuun mee maaliin jaan gwaanne kanatti mihaa maaliin jaan mana isaati maaliin godhu maaliin godhu. Akkam mana jettaree wayi. Obboleessa dheengaddi hiriyaati yeroo naqaanesseetiin huccuun tun naan qabu. Sannamuu gara laaddaroo. Akkasitti baafadde tamaam ammas akka fedhe as godhu yoo fedhe yoo najjeessallee maalitti isa beekaa. Naasi haamee misa manguddoon amma ta'e keenya dheeytamoon dheeyture. Hin dhaqoon mana isaa. Waan santu hojii bagaa gisee kana. Akkam jechuun. Wajjin dheeyneef hin dharree dubbii sana. Mana isaatiin asin naffitisiisa. Maaliif asis fida yookiin mana ollaa tokko godhee achitti isin geessa isas yaamee siis ni yaama dheeyinee dubbii sana niiraa jirtu irraa sii fuunee yoo jiranne na yaama maal goota deenaa manguddoo isin jidduu fixa. Yaa akhi dhageeffadhu. An amma dhugaa jirtuun siimaa misi. Anfannis fuula isaa dhaabbachuu hin fedhu. Maaliif hin fedhu? Dhugaadhaa ani nama makamee dhalaadhaa wajjin deemee dhalaan itti allaawalam kan itti mari'atu namni itti mari'atuuf hin beekane fuudhuun isaatu na gammachiisa. Garuu achirra ne dhiyeessee hiriyaati jirratti huccuun irraa hiikuun isaa suni hedduu takkaan sanuu hirribni na qabutti hin jiru tamaam. Arrallee borullee fannis argaa isaa argaa fannis. Halas eeganda gotte fudhu gaadee moo irraa ammaan isin gidduu godhare. Dhageeffadhu yoon maallaqa kiyyan fudhanne seeraan. Fudhadhuun jedhan. Yoon heeraan dadhabee seeraan ani isa maallaqa kiyyarra isarraan fudhanne ani hin dhalannaa ijee. Halas fudhadhu ani maal godhaa warra isin gidduu dhageeffadhu keessaa bayeeti. Nin baqa eegatti bikkaan anti siyaametti dhaqee na wajjin hin dhayin. Maaliin godhe isa bira? Bar walirratti sin haasa'isee niiraa san irraa sii fuudha yoo fuudhee jiraate inninis yommuu sakaatiitti kakachiifne isin gidduu fitaan jee ergammoo humnaan irraa fudhette karaa gabaabaa gaafuratu dandeessi. Fuula fannis hin dhaqoon. Fuula fannis dheengatte akkasuma godhe fuula fannis dhaqee ammaa sifiin xiqqeessu deemaa obboleessa maallaqa ragaa jiniin itti fanne arrallee borullee ragaan ittiin qaba seeraaniin irraa fudhadha. Fudhadhu alaasan keessaa dhaabbadha. Halaas keessaa dhaabbadhu. Maaltu seeree qotta hiriyaa wayiinisaa? Halaas. Keessaa bayitan aan cinqamini keessaa bayatillee. Manneen ba'a fakkeenyaaf maaltu seeree fannisii miti manguddoo ta'ee seeree miti.